akkaataa jarri kun itti nyaadhamu waliidhaan maas akka haadha maal nyaadhama dheengaddaa kanaa miti akka isaan boof akka isaan umurii isaanii ol godhatanii nama laal wallumaa fi gurbaa sanuu fannifnee irra ciisu teenya maal isin jedha isinirraa dalaguu teenya nu arku sheekaatiin sheeyni ni cinaa dhaabbata sheeyna akka humna tamiin baane baran humna rabbiitiifi sheekaa sababa nu ta'e nu baasee barne beekam kan dhugaadhe kanaafu ammaan tana mana ol seenu sheeyni haa galatoomu sheek galatoomu irraas baruuf ammaas nu cinaa jiraadhu waliifillee ati jiruu teenyaaf gaarii furmaata jiruu teenyaati sheek kanaafu hordoftoota keenya amma nuti alhamdulillahi rabbil alamin hordoftoota fi daawwattoota keenya laal manni baanee jirra gooftaaf galanni haa ga'u rabbiif galanni manni keessaa baane kana kaamera maruutu ta'a aw kaamera maruutu eegasiifuu garsiisi gidaara kun olaal manni keessaa baane kana mana gurguddaa kana bakka jarri san itti nuyi ilaalaa hordoftoota asii yoo as keessa nu hidhee akkuma laaltanii gartan kana garsiisi eega viidiyoo marte kaatuma viidiyoo marte kun olaal garsiisi gidaara kana gara rakkoon ulaa bakka baanee sammaruu nutti isanii rakkoon kanaaf akkasitti amman kana gabbaanee isin marre alhamdulillahi rabbil alamin jennaa irratti fuudhaa huccutee hunda fuudhee hunda fuudhatiin jira harkaa qabdaami ni jirti ciree jirti wanni hundi as keessa jirti ni jirti qamsa fayyasanii ni jirti laala wanni hundi ni jirti tijjaas nu keessa jirti tijjaas nu keessa jirti haa boo kafee ta'e dhaa dhufeeti maaliif hin balleessa tijjaas nu keessa lubaasa huccuu carqii ajoon nutti taa'ame maantana baanee jirra ono dukkanuma isin gartan kana keessa jirra gamana agarsiisa haa agarsiisuu feete isaati maal amma agarsiisa ol qabii yoo feete kan wanta agarsiisa لا ولي متي غدو تو غرسيسو فيت غرسي يو خانو رادي سيتيم كام خلاص الحمد لله رب العالمين جنة يردي ميري جرا بانه جرا خطو قاوا اسديم كانو كنا غمنت اسديم مي كان هچونتي يا فراش كيسنا تشدي تاع فراشا ابو حفور ربي اي ما تشدي فراش ما تشدي فراش هچو اند ربي خنا هچو رافتا دي خنا بولان بان چركينو ترچيسو تر خلاف غور دفتو تخينا maal sodaattaa samaruu dhiiftate eeggatti kaate takka dhiiroo jarri sana ati jarri sana waa takka nu godhuu dhiiftan waa takka nu godhuu danda'anii awun raadii si marii maal maraa ol ta'anii raachisuu kana kanaaf gaa hordoftoota keenya waa takka hin sodaatin amma seenni haaraa jechuun ganda keenya mooraa ganda keenya keessa seenne dhiira ta'e dubbadhu waa takka maatan ni garsiisa akkaan godhunaaf beekama kanaaf gaboo ati kun maal mataa maal kana waa sodaata karabbiin rakkoo san hunda keessaa nu baase amma waa sodaattee kaameraa mormuu fi refrii kana haasofta jarakka isaan mu'azzaban kan azzabuun keenya ol olamuu ati waan biraa haasoftaa isaa alhamdulillah darsa keessa waan dunuuf teessa waan eegana waa takkan sodaadhu wadanna waa takkan nama alaayis qabaachuun giseedha kan bareedaadha hordoftoota kan huccuu qarqii gaafa kallaa waliin miidhansan qarqii ta'e kofoo fuutee sameeti waan hunda fudhe huccuu waan hunda fudhe waa irraanfattaa lala huccuun huccuu hunda dhiise waan hunda fudhe huccuu sachin nuuf fidanii haa jiraatanii garuu namni haa jiraatu maaliif hadiirii fi gartee mulookaan nu bira dhaabbachuun isaanii dhaabbateen isaanii waan ajaa'ibaati mucaan keetis beeyyaanii bara mucaan keetis beeyyaanii mucaan ummaan keetu hidhaa akka turanii beektaasan mucaan kiyyaadha ture saati maal manaamaa socho'aa maaluma sodaatta amma maal sodaata sodaan maali ati maaluma sodaatta sodummaan ati waa sodaattu kun akkaan isaan kun naa isaan beekoo sawwaati nurraa dhiisati ilaa ammaa sodaan sa keessa hin baatu uburii ta'e waan kana sodaatta sodaan takkana keessa humna godhadhu cimina fudhadhu baanee bara harkaa amma furmaanni nu dhufe maaliif ni beektaa amma booda an hidhuma sanii gabbaanaan an hidhaan sodaadhu kan an sodaanne garuu shayninis haa galatoomu shayninis haa galatoomu haa galatoomu akkasuma rabbiinis galannis haa ga'u galanni haa ga'u kanaafuu baanee jirraa shayni kun sababa ani beektaa sababa waan hundu akkatti nu ta'u adawwiin teenya taraa bubbeen kutee haa taatu akka isaan godhu teenyu hordoftoota fi daawwattoota keenya arguuf jiraattan walii barkuu jiraanna isaan kanaafuu gaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya baanee jirra galatooma
Kanaaf gaawwan. Kunoo gaa yaa'u jirraa Meeshaalee tanaas nutu harkaa qaba. yaa'u jirraa kanaafuu amma hoggaa mana gallee hanga tokko mana keenyatti hoggaa gallee mana maqaa yaa'u jirraa ammaan tana. Mana kiyya galuu yaana hordoftoota daawwattoota keenya mana isaan dheeru mana isaanii beekanii akkimmee wal mari'annee rakkoo jirtu. Booti mana jechaan olaantis mucaan keetis bee jaartii teetis furmaata harkatte namuu furmaata harkatee jira. Waswaasaan oolini if keessaa baase waswaasa kana lubbuun jirtu waan rakkoo feete keessaa ni baate. Namni jiru bidda fedhe seen. Irra kaddu ni sudaadhu gara nabi tan annajaashi barboo annajaashi. Rakkoo hunda keessaa baane. Annajaashi ni nabi kan isaanu akkaan isaan godhu taa'u ni beekta. Akkaan isaan godhu taa'u. Rakkoo keessaa akka baateef hin beektu sammaan tana. Ammaan tana beetiin jira alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil Ati alamin. mana gisee dheeyne furmaata harkanna. Furmaanni kun mariin teenyaa mana nuutaati. Manatti teenyee waan hunda wal mari'annee akkaataa jarri kun itti nyaadhamu. Waliidhaan maas akka maal nyaadhama dheengaddaa kanaa miti. Akka isaan boof akka isaan umrii isaanii ol godhatanii nama laal. Wallumaa fi gubbaa sanuu fannifnee irra ciisu teenya maal hin seenye. Isinirraa dalaguu teenya nu argu sheekaatiin. Sheeyni ni cinaa dhaabbata. Sheeyna akka humna tamiin baane bara humna rabbiitiifi. Sheekha sababa nu ta'e nu baasee bara meeshaa akka kana. Dhugaadhe. Kanaafuu ammaan tana mana ol seenu deemna. Sheeyni haa galatoomu. Sheekh galatoomu irraas baruuf. Ammaas nu cinaa jiraadhu waliifillee. Ati jiruu teenyaaf gaarii furmaata jiruu teenyaati sheekh. Kanaafuu hordoftoota keenya amma nuti gallee jirra. Baanee nu hojii gammadaa warri nu hojii dhaabbatan. Hidhaadhaa baanee. Hidhaadhaa baanee. Teenya gammaddanii. Alhamdulillah baanee achitti namne mana hidhaa itti namnu soogidda taanee hin baynu dhiiraa waa hunda harkaa. Warri dhabamsiisaa jechaa ol. Warri ajjeesaa tariin jirtanii alhamdulillah hin duune yoo nuti bakka tan isaan hin geessin. Teenya seenee jirra. Gallee jirra. Awwa ol seeni qamaa lala dhaabbataan. Waa mammaraan oliin ol seeni amma dubbii nama ta gammachuu nu jira. Alhamdulillah. Maallayni haa jiraatu isin jenna hordoftoota. Maallayni haa jiraatu. Akka feete duniyaa kanarratti daleeytee akkanatti bakka rakkoo hunda keessaa kasi baasu maallaqa. Maallaqaa fi rabbi. Kanaaf galli gaa. Galli ana. Kunoo mana darajarra ol yaa'u jirraa. Mana gallee jirraa. Akka isin godhu teenyu nu agartanii. Asirratti wal arguuf jiraan na'u. Jadi sana mana ijaarsa takka isaanuu wal bichisiifneeti wal hojjisiifneeti adda baasu teenya arguuf jiraatu. Yoo nama tokko biraa fuudhee akkana akkas hin jiran maati hin dubbatini asirratti nama tokko ati arguuf jiraannaa biraa fuudhee dhabamsiisu teenya guyyaa dhabamsiifne sanii. Miila kanatti shakamu goote. Deemuu dadhabdee akkamiin. Deemuu dadhabdee hawaasee taa'u jirtaa bisaati seera baasii taa'u jirta. Aboo ilmaan assalaamu alaikum. Ilmaan jaahidhaan mudhiin hotte. Aboo isaan haa hidhu kanan jala. Jala riskuma. Aboo ilmaan ijoolleen jala ka jirti dhiyoo. Ijoolleen maan taane. Mee ijoollee. Yaam ijoollee. Ijoolleen dhiirti ijoolleen waan taane hoggattaa. Aboo mucaan kaan isaa ala jiree jaalta. Ijoollee yaada baate ijoollee mana galte ijoollee amma booda mana galte moo ijoollee teetis yaada baate. Maaltu asiin dhukkub semina jaala dhedheessa. Awwa gattaa isa gattaa kana hunda harbaas geessa maal akkatti girii beeka. Way ijoollee. Baatii lamaa fi maali baaba? Baatii lamaa. Ibaa biyyee. Ijoollee ta'e hunda rabbis garsiisee ijoollee ta'e hunda. Afaan ijoollee ta'e hunda agartee alhamdulillah baanee sira akka namaatiin akkana. Talatti jettan ijoollee hunda baate kanaafis wanta goote akkana nu baana yaana jaash. Taa'e amma furra isi mana hidhaa sana jirtuuti amma alhamdulillah Maana dhukkuba gurba. alhamdulillah ciisinsa balaataa sanii yoo ciisinsa balaataa ciimne sanii tokko lasi godhaati kanaaf waa takka amma booda waa takka gartee mana galte ilmaan keessa garteeti hafuura baafadhu waa takka irra Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamd. Ya rabbal alamin. Hordoftootaa fi daawwattoota keenya gaa. Alhamdulillah gallee arra numaa'u furmaanni kan isaan nu azzaban harka namaatiin hidhamnee namaan azzabamne kanaami furmaata gartee rabbi biraa dhufe rizqii guddoo rabbi biraa dhufte takka akka galaana yaatuu fi furmaata jinni isni kana maasa'a kaduraan gartee akkasiin laqaaqanii nun ta'an san hunda rabbiin san hunda haada san hunda
fut godhee nurraa hiikee jira. Riskii teenya waliin baanee Arraboota jirra. hidhamnu riskii waliin baane furmaata harkannee fayyaa riskiidhaa waliin baane rabbi kan nu baase namaa miti. Hordoftoota keenya kan hidhaa jarrisan maarre jechaa oltan san. Gala teenyaaf san. Wanni san hordoftoota isinirraan fakkaattu San gala teenyaaf. waan bareedaa nuuf koomentii jala nuuf haa isinis hammeenyuma keenya himaan olinaadha. Akka isaan nu godhan kun akka isaan nu godhan kun yoo nuti irraan kabalin walumaa irratti isaan raannaa nu godhan kun akkami keessa jettamme wanni isaan nu godhan mana gurbaa mana laalamma kun hundi jiruu takka nan qabu kun hordoftoota asiin na dhukkun balaa xarraan akkana baatii takkaaf cinaa ciisu jira. Kanaaf yaa keemee irraati dubbadhu yaa keemee. hordoftoota daawwattoota keenya. Hin sodaatin kaatii sammaasitti. Hin sodaadhu amma sana. Maaluma amma akka ati gubbaa jirtu. Fannoo tan hunda akkatti gubbaa taati gubbaa antani beektaa. Baate cinqii tana jala hunda. Baane teenya waan qabanii barsiisaa. Baane jiiboo baane cinqii. Baane khalaas. Baane waan takka sodaa. takka baane jalaa Namni mootu waan takka sodaa. cinqii jalaa hunda baane. Anuun ajjaashi na beeku. Boota namaa isaa jalaa hunda jalaa baane jiiboo. Waa hundi jalaa baanee Baanee jira. Arra hidhaa keessaa baanee jira. Baanee jira alhamdulillah. Waa takka if duban deemu. Baane arreef duuban deebi. Dhiiraa hidhamaa dhiirtiin hidhamtii dhiirtii waa hunda agartii. Waa hunda keessaa baati. Ni agartii. Ni hunda akkatti ni bal'atti. Alhamdulillah nuti riskii teenya walitti baanee jirra. Ani bakka takkitti tana qofa malee tana dhukkuba. Baanee jirra. Waa takka hin taane hordoftoota. Maallee isaa jiraatu sira akka isaaniitiin amma qolan nuyi dhugaa dhiban. Sira akka isaaniitiin amma qolan hidhamna. Akki namni namaa ni isaan atu soo wayii akka Niyaan isaanii san hin daleenye niyaa isaanii san hunda harkaa fashalsiifne fashallee jirra. Arraa as baanee jirra. Turtii ji'a tokko isaan gamta akka isaan taarikaa hizaabuun irraan fannee. maaliif baatii quba qabna. Huccuulee keenya nuuf itti qabisa sanii fi qofa gaafa kan isaan nu zabaniisa. Huccuun san huccuu seenaati. Qamisni sanii fi qofu san huccuu seenaati huccuu san jabeesseeti. Ni jirti. Jabeesseetiin akka nama siidaa dhaabee onna godhu. Sanni ni jirti uumaan rakkatiin ati saniitu wanta ta'e atteeti. Ammoo bal'oo siifiin ta'uu ta'a. Mee kottaa ijoolleen baanee jaa salaamaa kottaa. Baabaa qeebire Ijoolleen tan ala jirti kaan kubbata machuu kutee. Maama qottuu no. Mee Juwar mee Maammat. Ijoollee ta'e agartee ni jirti. Kot. Ijoollee ta'e agartee ni jirti. Mee baabaa wanni jiin. Baay'ee jiin jira kanaan. Baay'ee dhufe jiin baabaan. Tinarraa himi baabayyee. No alaal ijoollee ta'e Baabaan kiyya dhufee jiin. Alhamdulillah jika rabbiin gartee. Alhamdulillah ji. Afaan beeku malee silaa mucaan kiyya kun akkanatti ka'ee. Gammadee simmarame mucaan reebuu dhiisa ijoolleen reebuu gammaddeetii yoggaatti dhuftu san simmaramtee. Mee Sabriinaa hokka. Ni jirti. Joor yaami kaa joor mee. Alaa maal godha gaaf. Baabaan kee dhufee jiin Baabaan kee dhufee jiin ittiin isaati. Alhamdulillah ijoollee Yoo dhabdee soltee biqiltaa isaati. Ijoolleen mana hirtii dhiisa kasa ijoolleen mana hirtii gartee mana bira galtee ramma ijoollee waasila bira ta'e isaa akkuma fudhanichi sirbiraa dhabamsan seete yoo akkuma fudhanichi biraa dhabamsan seete ni jirta. Mee hordoftoota kana salaame. Baana cinqisantu jira jiin. Baga rabbiin gartee baga rabbiin. Alhamdulillah baaba. Kanumaafuu jaratan bal'oo baar. Siniifin ta'uu ta'a annajjaashi. Ati ijoollee ta'anii ilaaltaarra. Annajjaashi. Bal'oo baar siniifin ta'a. Boo jara san maqaan ittiin dhaheen jara hujumaa waa hundu agarsiifne. Jara maqaa isaanii kana yaamuun kee kunu jara san maqaa isaanii bal'oo baar jettee maqaa isaanii kana yaamuun kee kunu jara san gurratti godhu. Jarri udaan isin nu dhabamsiisuu fedhaniimi isaanii dhabamuu taatti dhiisi. Isaan nu dhabamsiisuu fedhaniimi jara isaanii buqqa'uu ta'a isaanii dhabamsiisuu ta'a. Isaanii warri seenuu ta'a maal sadarkaa isaan nu seenansiisan kanaa miti. Azzabinsa isaan xiqqoo nu azzaban kanaa miti. Kana daran akka isaan yaaleeytanii isaan jaansan azaaba akhiraa san kasan fakkaatu isaan azabuu ta'enya azaaba musiibaa qabriidhaa san ni ilaaltan.